namni bakka itti gufate hin beekne bakka kufe illee hin beeku jedhan akkuma kana faallaa kana namni bakka irraa ka'e hin beekne bakka ga'u illee hin beeku jechuu kooti. Kanaafi kennaa addaa ani barbaade ogummaa koo irratti adda ta'uun barbaade jechuudha. Ogummaa koo kennaa kootiin kennaa keessaniin addunyaa kanarratti namni itti caalu jiru hundi tokkoffaa kennaa keessanii addunyaa kanarratti. Wanti adda nu gootu kennaa keessan barbaadanii argachuu barbaadanii dhabuu irratti qofaadha jechuudha. Amma kallattumaa walaloo koo tan kan waggaa shanarraa asumatti dubbise waltajjii dhibba tokko irratti immoo amma dubbisee jechuu kooti. Kan biraa hafe immoo OBN irratti sa'aatii torbanarraa harri dilbataami. Torbanarraa sa'aatii 11 booda qophii safuu seerarra karaa televiziyoonaa ilaaluu dandeessu awwaanuma gabaabduu irraa isinii dhiyeessa. Olii addaaf Oromiyaa so much forever jetti kan biyyaa sittan fufaa jechuu kooti. Irraan gadee walaloo kana yoo gadi qindeessan anaa himti isin immoo maqaa keessanitti qabdanii I love Oromiyaa so much forever jettanii itti moggaafattu jechuudha afaan Oromootiin aan isinii dubbisa. Oromiyaa bal'oo ishee marti faarsu lalistuu badhaatuu maqaa ishee kaasu yaa ashee laggeenii gaara fara ciisu akkamii ishee ibsu kammee kam dhiisu dagaagi jiraadhu namuu sin qixxeessuun jedheen. Laali Oromiyaa dachee biyya kiyyaa Oromiyaa bal'oo magaala baadiyyaa video yoo laaltu waan aadaa fammayyaa ejjechiisee si dhaabuu faaya Oromiyaa dachee biyya gootaanuu faarsaa mi harka isheef dhayaa yayyaa. Oromiyaa goota yaa maddayyootaa rooba aartistootaa burqaa atileetotaa Oromiyaa goota filiina kutataa misooma kakaastee humna hojjettootaa ilillii turraa midhagsuuf dachee Oromootaa yaadachee lalistuu yerootuu si baataa seenas yaadata akkamii si ibsu jecha natti qaatamee harka ishee rukutaa. Safuu isa ammarrafu achi du'ee nafu Oromiyaa akka hin dammaqne misoomaaf nageenya fennii ta'e gufu maccaa fi tuulamni qommoon saba kanaa baareentuuf boranni ummanni Oromoo kaafasitti baanii baafii dhiyaani. Caarraasa kanaa wanciisanii muganii mu'abuuf du'anii haa akka ol jedha dammaqaa warreef beektanii isin hin jenne. Harsa Oromiyaa lammiin biyya kiyyaa Oromiyaa bal'oo ishee lisaa jirtu akka biyya Raashiyaa, Faransaay, Ameerikaa, Kolombiyaa, akka Moonokoo, Morokoo fi Muritaaniyaa, akka Afrikaa kibbaa waliin keenya Keniyaa, akka G8 fi G20 addunyaa kiyyaa. Jeessa Oromiyaa dhimma taatuuf nu hawwiitii yaa jenneen. Yayyaa! Biyya Oromiyaa mootummaan akka Laayiberiyaa, Burqaan akka Liibiyaa, viidiyoo fi Filipaaks, weebsaayitii, qunnamtii intarneetii, Oromiyaa ammayyaa. Meeliif kan ta'u qubeen kan kenna laa kammee biyya kiyyaa rabbiin waa tursi keessa nagayaan dachee Oromiyaa anis biyyaan qaba Oromiyaa. Amma immoo Itoophiyaanis teenya biyyi teenya bal'oon biyyi sanyii gootaa haadha seenaa guddaa kan taate dhaloota ofirraa faccistee bittaa faranjoota kolonii faxuuccaa Awurooppaanotaa kan guutuun Afrikaa irramtee hin beekta jaarraa meeqa waggoota dhibboota hiyyummaa siyaasan kan ta'an gabroota hiree ofii isaanii ormaan murteeffataa waraana faranjiin bitamuu guguttaa biyyi teenya garuu nu boree deegoota siyaasa dureettii kan qabdu hayyoota har'a siin nudeessu nufi eegdeessu hoolota kan kalee jalqaban nuti fufsiifata seenaa dhaloota keenyaa nuti itti fufata biyya keenya bal'oof mee harka ishee furkutaa jenneera. Saadhaa deebanaa horaa bulaa fayyaa ta'a banqaaqa. Amin. Rabbi kanas fa'i. Wahunda calu, wahunda yal, dan kisibi adunya alama. Anunda gammachi. Faranji araballe kamara gammachi. Abasho kamaralle kamara gammachi. Adu gammachi rabbi bukat sahaba. Amin. Din budin rasi hadaba. Amin. Masbekan. Kisuran abatu. Anajiyat rabbata. Amin. Anajiyat waqnatas. Amin. Wangi harajani wangi marka harahado. وانا في التمر في زماسياتا امين دغاك امين دغاك امين ديكون اما سيدو تجيزو كان قالو جاون ارغت امله كنو يرتر فنجرا يرتر فنجرا ما كان ريت سودان سي ادي بيسو امين دغاك نوري بولي كان بنا